maaltu ta'aa jira dara bara kana argitanii akka sirraa ol fuudha makara mahal aginchishallo qoyaa wanta kana irratti immoo isa too fuudhe isin maaltu dhibe wanti ta'uuf deeme body shaming waan akkasii dhiisa akka malee nam qaanessuun sammuun qabu namni nama yaadu Oromoon durii badaa jira Oromoon amma wal qiiqu wal arrabsu makara hin taanen musiibaa dhalu wallahi rabbi siqam salphisee rabbiin maatii ofii guutuu kuno idatti na ixeetinin Doktora kanarraa bu'aa doktora kanarraa jettanii momee kaappii malee baate jettanii Jamaa kinooriin qashtiin keessan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ashama arkafoonni hordoftotaaf kabajamtoota Oro show akkam naaf jirtu zurun jireenyi akkam isin biraa Ana bira gaariidha alhamdulillah maa inni beektu hundi keessanuu akka ganni bahe beektu erga ganni bahe immoo maaltu itti seenaa birraadha garuu birraa kana keessa hin qorra sinii galee qorri jira bakka qorri dhiisaa maal nama hammachiisa jedhama mee koomenti jalatti nuti raaziidhuma hammanna malee gaa maal jenna kanaafan shurraaba uffadhee isinitti deddeebi'a sinii galee maaliifuu har'as viidiyoo kabraaziin sinii deebi'eetan jira akkuma beekamu viidiyoo babbareedaa bobbohaarsoo kan ittiin fataa zanaa jennu sinii qabadhee dhufeetan jira warreen gara chaanalii kanaatti haarawaa dhuftan warreen gara qorra haarawaa dhuftan birraa wantin isiniin jechuu barbaadu wantin dhaamsin isinii dhaamu birraa kanatti fuudhuun ni sinaa jedhama naannoo keenyatti maaliif beektu buna jira yaa inni buna funaannati waan argis jedhee cocoomee fuudha jechuudha rabbi gaa warra hin qabne warra nuun qabne aamin jedhamee nuufa kennu sinii galee maaliif haa ta'u haasaa isinitti hin dheeressu yoo viidiyoo kana laayik hin goone laayik gochuun dagatina gara viidiyoo irraatti yeroo seennu yedduu kana immoo kan girri uumaa jiru jarri kun wal fuudhuu jiraati. ስቃይ መከራ መሃል አግኝቼሻለሁ እወድሻለሁ ዛሬም ነገም እወድሻለሁ ያንቺው ነኝ ዛሬም ነገም እወድሻለሁ ያንቺው ነኝ Asirratti mabruuk jechuu barbaanna sinii galee namoonni baay'ee namni immoo jijjiira miti dubartoonni lafa tokko kan lafatti hafte immoo waan jarri keessa dabarsanii bu'aa ba'ii jarri keessa dabarsanii asii wal gahan hin beektanu hin furdatte malee maal taate mucaan kun amma mucaa firee tokko mee viidiyoo ilaallee walitti deebina. Wanti ta'uuf deeme body shaming waan akkasii dhiisa. Akka malee nam qaanessuun sammuun qabu namni nama yaadu jechi namaan jettu keellaalachuu danda'u qabda. Nam cuftii nam guddaa nam barate waan barreessuu dandeettuuf qof waanuma argitiin barreessi. Akka malee nam gaddisiisu dhuga dubbachuuf maanti dhagaamaa iyyaadu nami barkana. Maanti ta'e taatituun kaleessa akkuma nam kamiyyuu William Mermi gaafin jedhu dhiyaatee fi isiillee gammachuu ishee ibsachuu fi social media irra postu godhe nami kamiyyuu waanuma godhu. So manti ta'e commenti isijal wani nami barreessa ture nami suni waan gartee perfect ta'e uumam fakkaata yoo commenti sun barreessichu ofii ilmeen nama akka karumama cufa waaqa tuume waaqii karaa isaatiin namuma kaan furdisaa kaan uqqachuu danda'a akkum waaqii namum nami cuftii jiraata nami tokkolleen perfect ta'e hin uumamu nami tokkolleen jechuu addunyaa kana irra Nedhagaa dhuga dubbachuuf jechuudha. Ani ofii kiyyaati karaa hin beeka garuu nami akka miiri namaa nami miiri diqqaallee hin jira. So nami social media gubbaa aktiif ta'e hin beeka waan jiru jechuudha. Malee nam ceersi dhuga dubbachuuf karaa kamii gul akka deemu jiru karaa qajeela maaliif akka ilaaluu dadhabne waan hamaa qof sammuu keenya keessaa bahu sunu namu waan hamaa jedhu sun deeggaru naayis jedhanii harki dhadhaa'uu fi akkasi maaliif haasaan daneessina jechuudha fi maaliif gurbicha arrabsu durbi dhibdeenaan amma kana fuudhee waan argi jedhu sinii galee maaliif bultii keessan koo ofii jeeqxanii teessanii dhuftanii bultii namaa teessanii haasoftu miti namoonni baay'een jechaadha baay'isuu sirrii jetteem namni erga nama ta'e guutummaan guututti fakkeenyaaf ati yoo bareedduu taate hin gabaabbatta yoo gabaabbatte yoo dheeratti hin fokkista bakka namni guuteen guutu sinii galee
Yoo fuulli kee kun bareedduu si ta'e ilkaan kee sirriin nufu sinii galee maaliif duuniyaa dhalaa sinii galee yoo bareedduu si bakka waan hundaan guutamtu taate rakkattuu taata. Maaliif alhamdulillah jedhanii maaliif jechuun al tokko as keessa maaliif gorsan buufannuudha meme. Akkuma nama kamiittu gammachuu isii jaalallee isiitiin gaa'ela walitti kaayyatte akkuma namni kamuu jaalala gammachuu isaa gara miidiyaatiin ibsatutti miidiyaarraan ibsatte. Guyyaan kun guyyaa isiidhaa gammachuuti. Garuu ilma Oromoo Rabbi arraba micciire kana laal qaama kana Rabbiin qaama sii bareechee siin kan nuyaa jira keenya. Ilmi namaa kuni dhibdeen qaama namaa kana goruu jira. Yaadaan namni qaama gabbatu jira, yaadaan qal'atu jira, dhibdeen qal'atu jira, dhibdeen gabbatu jira. Laa yaa jara keenya. Silaa jechi ilmi namaa namaan jiru kun osoo guyyaa laallattanii hedduu bareedaadha. Ammas yeroo namni irratti waan saniif miira saniin gad dhufe irratti waan akkasii waliin jechuu arraba wallahi miidiyaa kana jala seenne miidiyaa abbaan manaa isii yookaan kabajumaan gabbahee jaalala ibsee fi amartii itti kaayyatee kabajumaan ibsee irratti ilaalle wallahi hedduu takka garaa nama balleessa waan kanarratti. Yeroon kana jedhu akkamitti ilmi namaa akkana nama xiqqeessa arrabaan aboo mijiyyoo tana arrabaan lafarraa fuudhanii abbaa manaa isii yookaan qalabatii jaalallee isii qalabatii itti kaayyate arrabaan lafarraa fuudhanii jiruu itti busheessa. Yaa obboleeyyan kiyya yaa obboleessa kiyya qaama arra bareedaa qabdu kana carraa hiree ati rabbumaatu sii godhetti amani malee waan akkanaatiin naman xiqqeesse sanuu guyyaa namni gaa'ila gammachuurra jiru guyyaa namni sharmuunni zinaa dalagu waan kanarraa bilisa bahee jiruu jaalalaasaa jiruu gammachuu jiruu haarawa eegalu guyyaa duriyyeen hogga bultii jaare bilisa ba'u guyyaa ilmi namaa haga fedhe baalageedhaa gaafa bultii seene kabajaa argatu isin kabaja namarraa fuutan. Yaa wanni kun gaarii miti. Arraba keessanii dhadhaalma namarraa gaarii miti. Arrabni kee kun boru sii deebi'a. Addunyaarra jazaan sii kafalama aakhira jazaan sii kafalama. Wallahi hedduu takka garaan na bade komantii nama kanaa laalee miidiyaa isii irratti waan kana hedduu laalee wallahi hedduu takka garaan kun na bade waan si ajaa'ibu. Guyyaa wajjin wal qabata yaa jirana. Guyyaan guyyaa isiidhaaf gammachuuti. Guyyaa isiidhaaf hiriyaa isii jaalallee isiitiin wal agartee qalabatii walitti kaa'atanii bakka silaa dur yaadaa turan hunda arraan tana gahan jechuudha. Namni waan akkanarra wal xiqqeessee akkanatti hamilee waliin cabsu yaa ilmaan Oromoo yaa namana taa'aa isi wayyaa. Taa'aa isi wayyaa rabbi arraba kana laaga sirraa fuudhee yookaan akkanuma jiraa kana akkaatiin dubbanne si qabuu danda'a. Naman arrabsinii taa'e arraba maaltu maal fideewu qaama rabbi kanneef jiraata ilmi namaa akka rabbi kanneef jiraata ilmi namaa maaltu kanaan wal xiqqeessuu kanaan wal cabsuu fideeyaa jiran. Mee isin hundinuu namni quuqama qabdan. Dhuguma mijiyyoon tun guyyaa kana ni arrabfamti. Homantu manaa godhame. Guyyuma mijiyyoon tun arrabfamtuutu arraamee yaa jiran. Guyyuma ilmi namaa kun arrabfamuutu maaltu arraba fideewu mee homantuma godhaa yaa isinillee yaada keessan numa laala. Sheer godhaa namootuma saree akkasii miqqanyaa ilma namaatiif gaduma cabsuu qofa wanni ijoo kana hunda biraan gaame yaa'u. Hedduu takka garaan na badee wallahi waan kana laalee dubbisee yaada namoota hedduu laalee hedduu garaan na badee. Mee isin maal jettan waan kanarratti arrafamuu qabdii miti wantu meela homantuma naa godhaa. Egaa Oromoon baay'ee alanaa ani hin beeku waan Oromoo wayii dhalate ta'ee Oromoon ergasii akkasiin turre Oromoo addisii wayii dhufe ta'ee hin beeku waan wal arrabsuu irratti waan hin taane wal baasuu irratti waanuma hin taane walitti kolfuu irratti tokkoffaa ta'ee jira bakka. Hin beeku waan Oromoon akkasii inni akka durii badaa jira. Safuun inni akka durii badaa jira. Aadaan keenya inni durii badaa jira. Walitti gammaduu mataa wal gaddeebisuu. Maaliif ijoolleen silaa akka Oromoo kan guddatu biyya kanarratti hin jiru. Baay'ee garuma YouTube'iitiinis garuma TikTok'iitiin garuma maaliitiin sooshaal miidiyaa kanaan iyyuu akka Oromoo kan guddatu hin jiru. Maaliif beektuu waliigaltee hin qabuufi. Inni yeroo hunda duddubbatti deebi'u. Inni yeroo hunda duddubbatti deebi'uuf waliigaltee hin qabuufi. Garuma akkasii wayyu. Haala dandeenyu wal qajeelchuun gaariidha. Akkasiin jedhaan. Walaa itti gadhaleetiin jiraachuu. Nama karaa hin taane musiibaa dhalu wallahi rabbi si qaba. Salphisee rabbiin maatii ofii guutuu kunoo idatti na ixeetiniin
akkana firfirsaa jiran biyya seerra kana muka jala dhaabaa jiru. Akkas sagalee ta'uun miidhee rabbahuun hagana nama fayyada jechuudha. Usme Oo kaisee kam goona beekta warroonni isii maxxan bakka takka rasiitii qabadhaa biyyaana yoo nama qabaattanii abbaa looyara qabadhaa yoo barbaadan isinii kafala jechuudha. Hin jira jechuudha hin qabna jechuudha nama shaashamanii koofala illee nama hin qabna jechuudha warroota mootummaa keessa dalagan. Rakkoon qabu seeraan gaafachiifna jechuudha. Birriin baankiin irra galtu biyya waan jirtuuf sanillee ni ilaallaa jechuudha kaisii. Warra quufee jedhu amma fakkeenya warra dubbatu jira jechuudha warra dhugaa fi seeraan dubbatamu namicha itti bilbile kun seeraan na haasawa jechuudha. Koppileen kitaabbi godha. Yaa attuu jennaan illee laal attuu jennaan ijoollee hedduu jira. Ijoolleen karaa kabajaatiin keessan haasa'anii wallaahi anuyyuu namoota hedduu waliif fideetiniin ka fixamee ka mallaqa hin galche jedhallee hedduu jira. Kammoo galchaa jirullee ijoollee hedduutu jira. Sigalee amma maa inni doktora kana doktora maali akka taate beek doktora kanarraa maaliif hin buutanu isin al tokko qullaa ba'e al tokko hattee bakka garuu miidiyaattiin kun al tokko gaariidha al tokko immoo waan hin taane bichaa ta'u. Mee amma maaltu si kofalchiise? Mee maal daleedee waan nama kofalchiisu? Nama kofalchiisu ishii ilkeen kee haa cabu. Shaffanattee qaama isii uffattee amantii isiitiin boontee dhuftee si bira dhaabbatu jirti. Maaliif qaama irraa ol qabdee ilkee banta? Adaraa keessan dhageeffadhaa. Warri nama akkanaatii waliin hiriyaa jettanii yookaan obboleessas haa ta'u abbaa warraas haa ta'u akkana deemaa jirtan jechuudha. Namni aybii sirratti hojjetu obbolummaas abbaa warrummaa hirummaa keessa hin jiru. Tasa si uffata jijjiirratu jirtu yoo si arke takka shawaara fudhataa jirtu yoo si arke suuraa si kaasee nama si garsiisaa jechuudha. Kanaafi waasinnaan qabdooti. Ati immoo wanni nama kofalchiisu hin jiru gowwaan hin dhalatin dhalatuun guddatin ijaan kakka keetii kana ka warra soddaadhaa dhaqee yaa ummaa mucaan kun mataan nama guddaadha akka ummas keessaa bee haja'uun sun kakka keetii kana laa. Mee intala shaffanattee sharafee fi eeggattee dhufte yoo yaada warra keetii taate sittiin boonuu qabda obboliitii yoo taate sittiin boonuu qabda hiriyaa taate sirraa gammaduu qabda malee ilkee bantaa bira dhaabbattee sanuu irraa albanii ji'aatoo kan viidiyoo waraabdu waan maxxansitanii laallattanii amantii fi teessanii kabajan kannitanii aadaa teessanii kabajan kannitanii sharafee eeggadhaa bar kabajaatu ofirratti hin qabin namni sirratti qabu hin jiru. Amma isinis nu wajjin lakkaawamtan nama jettanii jaamamtan warroonni akkanaa kunis warri nagaa qabdan isinitti hin dubbanneen garuu dhugumaan mucaan kun wanni inni dalaga sirriidha harkaa jirtanii hinde nama qaama uffatee dubartii boontee shaffanattee amantii isiitiin kabajamtee dhufte namni akkamitti irraa banee bira dhaabbatee itti kofla. Ani waan hin je'uun qabu waan biraa waan hin je'uun qabu dhagge. Bakka likkii isaatti naa himte haadha koo. Bara kana raggeenya dhagaa. Egaa diinaa olaaf qabadhee dhufe kana fakkaataa isin tole isin baarsee isin gammachiisee yaada keessan koomentii irratti naaf barreessuun dagatinaa haga viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti xeenaa isxalli.